Maqaan ishee Naaziraawwit Abarraa jedhamti. Mudannoo addaa osoo hin yaadiin ishee mudate. Naaziraawwit yookaan Miimmiin dargaggeettiin umuriin ishee waggaa 27 taate barnoota ishee muummee injiinaringiitiin Yuunivarsiitii Finfinnee irraa eebbifamte. Naaziraawwit jiruuf jireenya ishee maatii ishee waliin gaggeessaa kan jirtu, hiriyaan ishee waliin guddatte daawwannaa biyya Chaayinaa waliin akka imalaniif gaafatte. Isheenis affeerraa hiriyaa ishee kana fudhattee tole jechuun haalota biyya Chaayinaa deemuuf barbaachisan hunda xumurte. Viizaan daawwannaa yookaan viizaa biyya Chaayinaas xumuramee fi osoo hin turin dhufeef. Naaziraawwit dhimma biyya Chaayinaa wanti isheen beektu tokko illee hin jiru. Hiriyaan ishee sun garuu hojii daldalaaf yeroo hedduu biyyoota hedduu waan deemtuuf haala magaalaa Chaayinaa jiruuf anu siif hin jira wanti yaaddoo sitti ta'u hin jiru jechuun Naaziraawwit jajjabeessite. Gidduutti garuu hiriyaan ishee abbaan koo waan du'eef si waliin gara Chaayinaatti balali'uu hin danda'u ati deemi jechuun itti himte. Naaziraawwit garuu keessa ishee sodaan jira. Isheenis Chaayinaa deemuuf dura fedhii dhuunfaa ishee ta'e osoo hin taane hiriyaan ishee kun waliin deemna waan jetteef ishee waliin imaluuf ture. Hiriyaan ishees rakkoo kamiyyuu ishee qunnamuu akka hin jirretti himte. Chaayinaa yoo geesses hoteela qabattee guyyoota turtii biyya sanaaf qabdu akka dabarsitus itti himte. Naaziraawwit imala gara Chaayinaa gochuuf yoo jettus hiriyaan ishee shaampoo kana namatti naaf laaddu biyya Chaayinaa kan jiraatu yeroo ati achi geessutti kan si harkaa fuudhu ni jira jechuun shaampoo shanitti kennite. Naaziraawwitis fudhattee akkuma jedhamte gochuuf gara Chaayinaatti imaluuf baate. Naaziraawwit buufata xiyyaaraa Boolee irraa gara Chaayinaa gochuuf haaldureewwan buufata xiyyaaraa biyya keenyaa Boolee sakatta'insa shaanxaa fi meeshaalee qabattee jirtu nagaan xumurachuun imala ishee galte. Gidduutti garuu wanti ishee mudate garaa nama nyaata. Shaampoo hiriyaan isheetti kennite sana boorsaa harkatti qabattee xiyyaara keessaa galte. Shaampoo kanatti naqamee kan jiru garuu shaampoo osoo hin taane baala sammuu namaa dhochuu fi kookeenii itti naqamee akka hiriyaan isheetti kennite quba hin qabdu. Sakatta'insa Booleetti godhameenis nagaan darbite. Sakatta'insa lammaffaa xiyyaara keessatti godhameen qabamte. Isheenis gaaffii keessa galte. Hiriyaa kootu natti kennee akka namaaf geessuuf shaampoodha jettee himtus firri isheef dhaga'ee rakkoo isheef fala barbaaduuf deebii laatuun turre. Dhugaan jiru waan beektus dubbattee kan waan amanamus waan hin taaneef namni amanuu ni dhabame. Kanaan booddee carraan Naaziraawwit qabdu biyya Chaayinaa erga galtee poolisiin qabamtee mana dhaagaluu ta'e. Hidhaa qofti tosti murtaa'ee gara nama yokku. Naaziraawwit garuu murtiin du'aatti murtaa'eera. Imbaasiin Itoophiyaa Chaayinaatti argamu deemee akka mudannoo ishee gaafatuuf mootummaan Chaayinaa hin eeyyamne. Nama tokko kan imbaasii keenya bakka bu'ee dalagu qofa kan deemee bakka isheen itti hidhamtee jirtu argu. Inni iyyuu ishee argee dubbisuu hin eeyyamamuuf. Maatiin ishees garaa dhalee fi jilbi dhalchi gidduutti muka qabatanii dhabanii obboloonni ishee obboloota isaaniif waan godhan dhabanii imala isaanii gara Chaayinaatti taasisuun ilmoo isaanii arguuf ture. Garuu hin milkoomne. Isheen haftuu iddoo isheen itti hidhamtee jirtu arguuf maatii isheef hin eeyyamamne. Wanti hiriyaan Naaziraawwit irratti raawwatte nama dhukkubsa. Har'a ba'a fagoo Mongooliyaa keessatti mana dhaadhikkanaa keessatti itti cufamee jirti. Adabbii du'aa seeraa Chaayinaan itti murtaa'e osoo eegaa jirtu amma finyuun morma ishee keessa jiru dhimmi ishee sadarkaa murteessaa irra jira. Du'a daa'ima ishee hin eegamnee fi hin beekamne hordofuun haati ishee rifachuudhaan qaamni ishee laamsha'ee jira. Inta akka namaatti dhiibbaa dippiloomaasiitiin furmaata akka argatuu fi mootummaan Itoophiyaa dhiibbaa danda'u hunda gochuu qaba jenna. Kun Giddoo Baayogiraafiidha.